jira. Gulantaa isaarra taayitiin waan kana dubbachuu jira jechuudha. Saniifoo wanni asirratti wal komannu jechuudha hin jiru jechuudha. Kanumaan isinirraa gabaabsa milyoon ilmoota kanaa qabdi milyoon tana Soomaaliitiin fuudhee naaf isin jechuudha dhugaadha. Akka tokko walitti deebinee lesillee allee asitti sanis nama maatii qabu walii galuu hin dandeenye bakka kanaan carraan keenya adda dhumee tattaa'u jirti jechuudha isinis. Anammoo gam tokkoon gara keessaatiin gargaaraatiin jira haati mana kiyyaa quba qabaachuu baatullee akka miskiintitti takka akka namni jechuudha walirraa hafuus hin jiru namni haadha mana ofirraa isaaf hin jiru jechuu barbaadeeti. Yoo dogongorrii amma inni irra jiru kun waan kana takkaa filama maqaan lees qo'ee haatu ashama harka fuunee jirra jirtu kanneen amantaa musliimaa akkasumatti illee amantaa kiristaanaa kanneen amantaa adda addaa qabdu hundi keessanuu nageenyi rabbii keessanii bakka jirtanitti isin haa gahochaa dhiyoota nagaa anis hagama tokkoon anuma komachuu jirtanii koominti isinis gawaa hangan qabdu beeytaa gaa badii qabne waaqa qulqulluu bicha jeetumaa namana ilma namaati ani badii hin dhabu garuu haa ta'u malee immoo asumaanu waan takka waan jechuu barbaadee jira. Jaartii miyyoo waan mana fidee jechuudha. Isinis summii nyaachisee jechuunis isin summii nyaachifnee hin nyaachifne jettanii inni kijibdee maaliif kijibdee jechuu keessanis numaan argaa komantii irra caalaa keessanii yaaduma waan yaada kiyyan wal faallawaadha. Wanni ati dubbattee fi wanni ati goote ilaa hojiin keessan madaalawaa sirrii miti adda addaa jechuu jirtan. Dhugaadha haa ta'u hayyee erga miyyoon sun summii nyaatte maaliif aaniin fuudhee bakka dalagaa kaa'e bakka dalagaatiin kaa'ee jee afaan isaatiin namni summii nyaate bakka dalagaadhaa yeroo dhaqu qaba. Bakka dalagaatiin walitti ni fuutii fi wanni kunis ilaaluun asirratti barbaachisaadha. Kun waan yaadni keessan fidirraa hin kana isinii hanga tokko mirkaneessuu keessaniif irraa dubbadhee jechuudha. Yeroo hedduun kijibdaa tolaa maali wanni yoo kunis kanuma wal qabateeti jechuudha. Haa ta'u immoo ammaan tana viidiyoo aaniin galgala kana waraabee takkaan argee anis ammaan tana dhufee manuma isaatiin jira haadha mana isaatis gaffidee jechuudha. Isilleen hin jirtu anumaatu gaffidee isilleen dukkaanumatti gabbaatee fageenyi biraa kadhate hin jiru. Inni asii osoo rakkinni nu wazziru asii maqaa kana nurra kaa'ee jechuudha. Miyyoo summii nyaachisanii miyyoon harka du'ee jee viidiyoolee waraabamtee agartanii jirtan. Haa ta'u immoo osoo wanni kun asii qulqullaa'in ammas wardaan gargaaraa jee asii wardaa biraa maal godha maaltu chisa geesse achi dhaabbachuu maaltu fide miyyoo summii nyaatte mana kaa'ee asitti wallaanu erga miyyoon summii nyaattee miidhamte. Wardaa bira na yaamanii akkana wardaa bira dhaabbadhaadhaa Oromooti ijaa wardaa gargaaraadhaa jeeti achi dhaqee achi ni agartan waan biraa waan as caalaa kanatti dabalee himuun qabu jechuu barbaade. Hayyee gama kaaniin ammoo arraan tana ilmoo xiqqoo harkaa qaba. Tolaadhaatu mana arabatti himee tolaa fi jaartiiti ija. Araba mana na diree ilmoo tiyyaas wajjin arabni mana na gabbaasee alaan jiraa. Ilmoo wajjin ala jira saniifuu Oromooti jana dhaqqabaadhaa jeeyyuu jira. Ani gamni tokko gama itti balleessine hin jiru. Yoo inni badii fi fide malee silaa badiin gurguddoon gama keenyaan jiraattee wallaalummaa isaarraa ta'uun hin oolu jee yaada. Wallaalummaa irraa ta'uun oolu osoo hin ta'in kun wallaalucha guddaadha isumaa qabaa maaliif namni irra caalaan keessan kan homattanis ni jira. Dhugaadha laa isaa wallaalaa miti sii waa dogongora qabu hanqinni keetii waan kanaas numaan arga. An gama rogoona laallatu waan hin argu caalaa ammoo inni maaltu ganda keessa isa oofe. Deengadda dhugaadha miyyoo akkas godhan jee erga mana jaannaa fi haati mana isaa manaa baane miyyoo san yoo dhugaan kan nyaatu ta'e qulqulleessee maaliif yaalchisee akka nama tokkotti ragaadhaan mirkaneessee nutti hin asin dhufin. Gama kaaniin ammoo akkuma reefu isiniin jee wardaa bira dhaabbachuu jira jechuudha. Wardaa garaagaraa Oromooti jenna wajji dhaabbadhaa wardaadhaa sirriitti godhanii jee achi jiraachuusaa viidiyoomaan argee garuu qaamaanillee wanni walitti dhiyaannee jiru jechuu barbaadeeti guyyaa sanboota. Ammoo warraan tana haadha mana isaatis gaffidee akkasitti mana isaa keessa jira jechuudha. Saniifuu ammoo waan dogongora gama keenyaan dhuferraa wanni nan isinii mirkaneessuu danda'u hin jiru jechuu barbaadeeti. Gama keessa dogongora tolaanii qabdaa yoo jettanii ittis baaftan ta'e dogongorri nan qabu haadha mana isaa manaa fuudhuudhaaf dhugaadha kun dogongora tahataa ta'uu ni beeka. Garuu ammoo wanni ilaalcha kana fide miyyoo waggaa tokko dura dabarte. Fuudhee mana fidee ammas jeequmsa haaraa jalqabu miyyoo tan ammas miyyoon tun hojiirra jirti. Ani miyyoo tan nu gargaariin jeen malee achi dhaqi aanedha wajjin bultii haaraa ijaariin jenneen wajji galu jirraa jetti. Miyyoon tun amma duraas akkuma isin quba qabdanii hanga tokko hangaan ogeeyyiitti fidee
jechuudha gadameessa isii qulqullaa'uusaa akkaan hubadhutti ilaan gachiitiin nagee gama kaaniin ammoo mana yaalaan geessi jetti mana yaalaa akkaan itti geessuun dhabee jee isin himeetiin jira nama abbaa manaa hin qabne tokko namni kun garaa qabaa jee mana yaalaa akkaan itti geessu hin qabu jeetiin ogeetii mana fidee ilaalchisee jechuudha waan kana isinis agartanii jirtan ammoo warraan tana haa ta'u mijoo san jechuudha mijoon nu kasi qulqulleessee achi baasisan ani guyyaa san wanni mijoodhaan jee mijoo ijoollee san bira nu dhaqe hanqa wallaansasaa kana irraa finnu gurbaan kun haa fayyuunaan na didde mijoon hayya erga na didde taayi yoo ittis kan namuun jeenimu akka waan isin jettu laaluudhaaf jechuudha ilaalchuma duraa san irraa gorsa fulfalattee dhiiru hunda itti muunaa hin dhayitu nuti rakkanneetumaadha yerootiif namni hundirra hojiirra jira jechuudha isiidhaan jee jechuudha hatta haati mana kiyyaatu amma sababa dubbii dhiyoo tana uumamtee kanatti mana utaaltee ijoollee hunda jechuudha mana facaaftee mana baate jechuudha antatti jaallee rakkoon qabu gama kiyyaa nu akkaan itti sirreessuu fi akkaan itti deebisu jechuudha abdii firaa qaba waan dantaa fi abbaa jala qofa jedhanii antatti jaallee nan dibdu garuu immoo irra caalaa tasaanii tanaa ture dhibe ammoo haa inni maali wannummaa wardaa biraa godhu wardaa gargaaraa wardaa hootanaa hojii bira dhaabbadhaadha achi asii rakkina kanamaa hin fixinidha wanni ammaan tana jechuudha haadha manaatis na fuusee haadha manasaa mana na gaffachisiisee waan kana na laalchise jechuudha kana malees aaneen jechuudha amma warrootan isiniif haariyaa jechuudha ammaas namoonni isa laaltan irra caalaan keessan aaneen ifumaafuu tartiiba mataa isaa sirriin jiru matummaan isaatu aanaa osoo hin ta'in fageessaadha kun bas dogongora deemu asumaanumaas rabbi khairii haa godhu malee inshaallah ani waa hedduudhaan irra dadaqabee jechuudha dhiise amma duraas mijoota takka akkana ni ulfeessee maarree jenna wanni san kijiba gooneetuma itti dhiisne dabartee wanni san badde ammoo ammaan tana taarraasaantu asumaanumaas waan haaree takkaatu as bahu jira waan haaree inni fidu jiru wanni san ammoo yoo dhugaadhaan akkas ta'utee naafinne malee irra deebinee jechuudha wal qaqqaluun keenya waan afan qabne waan dhufaatiidha karaa jiru jechuu barbaadeeti naafiyaanen maaliif jennaan wanni san waan naafillee hin taane bultii isaa keessatti illee hin taane jechuudha wanni inni fidu jiru kuni yoo rabbiin jechuudha waan san dhugaa godhee fide naafinni akkasi beekadhu walirra yaane bakka kanarratti ammaan tana safaa ta'anis hin jiru wanni jechuu homnatamuufiifis hin qabu jechuu ammaan tana wallaahi amma isa dhumaa bas naafinni bas anamma isa matumarraa fuudhu malee gurbaa soddaatii fi jinni inni abdii maali soddaan goomantaan hin sudhufu amma jechuudha wanni inni marra irra jiru kuni rabbi waan san dhugaa godheetuma na agarsiisu yeroo sanii jechuu kaa kiyyaa fi kasaa dhumatu kale moo maal achi deemee wardaa biraa illee inni deemisa achi deemisa innis dhufee irraan tana jechuudha ala dhaabbatee mana arabni na baasee mana akkas na godhanii mana tolaan akkana na goosisee jee viidiyoo waraabee jechuudha garuu ammoo bakki inni jiru asiin akkana jee yaa oromooti jenaa dirmadhaa jee isii yaama taakka gama kaaniin ammoo waan inni fidu jiru kanaatu waan ajaa'ibaati waan kana yoo ammoo wanni kun ka dhugaa ta'utee namni jechuudha walirraa hafuus hin jiru namni haadha mana ofirraa isaaf hin jiru jechuu barbaadeeti yoo dogongorrii amma inni irra jiru kun waan kana takkaa filama maqaallee tuqeetumaan bira dabra mijoo san jechuudha mijoo ammaan tanaa inni irra jiru kana mijoon tun akka tokkotti naaf ilmoo qabdiyyee namana yoo ammoo dubbiin san haas baatu ta'e bakka kanatti jechuudha dogongora jajjabaadha bakka kanatti inni asiin as deebi'ee taanaan waan hin ammaan tana haasawaan bira dabruu miti jechuudha naaf inni wal qaluun keenya naaf inni achirratti ammoo inni haasawaa irraa dhumaa jechuudha kan akka nama tokkotti akka nama hawaasa tokkotti akka nama isa deeggaruu yookaan isa quba qabuu tokkotti isinitti himu yoo mijoon san inni as fidetee naaf inni wal qallee jechuudha naaf haadha manaati jeen abdadda wallabdiin namaa lamaan jidduu ni jira ana kallattiin illee waan rakkina uumamu jiru hagama kiyyaallee haadha mana kiyyaa as fidee nillee dubbisuutti hin jiru maaliif akka isiin asirraa wachuun barbaanne akka isiin ammaa sujuuda qabdii asirratti homatamtuu fi dogongora isiin aqullee hin barbaanne yeroo hedduu isiin waa hedduu silaa asirratti ibsachuu barbaadde wallaahi keessa dorkeetii illaa isin barbaachisu ati anaaf isaanii dhiisii naaf isaanii wallaalaa bakka kana isin galchuu ati anaaf aduu maqaan hoyyaa ati ijoollee teekes taa'ee jee isii mana dorku jira jechuudha isiin san amma sababa isaanii kanaanii mana deemte amma viidiyoo takka tamii tana dura gadhiisee agartanii jirtan jee yaada tajuuleen isiin narra nayitee mana deemte dhugaadhaa wallaahi amma abbaa ilmaaniiti nama jaadarkaa dila kanaafillee soluu miti garuu ati wanni dhufee tatti yaanu
inshallah ati akkateetti rabbiin keessaan waasa atana keessatti rabbiin nan qabu ammoo miyyoo san fidee taanaan laala akkarra deebiin taane miyyoo san aanee fidee haadha manaatiin godhaa innaan naaf inni akkasitti jechuudha sayfii warra dabarree jechuudha arraan tana gulantaa isaarra taayitiin waan kana jechuudha jira gulantaa isaarra taayitiin waan kana dubbachuu jira jechuudha saniifoo wanni asirratti wal komannu jechuudha hin jiru jechuudha obboleeyyan kiyya kakkaaliin kanumaan isinirraa gabaabsa milyoon ilmoota kanaa qabdi milyoon tana Soomaaliyaatti fuudhe naaf isin jechuudha dhugaadha akka tokko walitti deebinee lesillee allee asitti sanis nama maatii qabu walii galuu hin dandeenye bakka kanaan carraan keenya addalume tattaa'u jirti jechuudha isinis anammoo gam tokkoon gara keessaatiin gargaaraatiin jira haati mana kiyyaa quba qabaachuu baatullee akka miskiintitti takka akka nama fuudhee jechuudha nama dhiisee tokkotti gargaartu hin jira ammoo inni gama kana waan kanaan fidee bultii keessa deebisaa bultii fi halaquudhaaf waan jiru tokko wanni kun iccitiin isaa gargaruma kana na dhufe jechuudha miseejiin isaatii yoo wanni kun haqiida ta'ute naaf inni akkasuma mataa walirraa fuune jechuudha asirratti illee akkanan komanne akkanan komiin qabne jechuun barbaade jechuudha asirratti akka jechuudha akka nama tokkotti tolaati nama akka tokkotti waa laalu akkami waan dogongora kana dhugaa mudurlee daleeyti ammoo antanoo wanni kanaa kun akkamitti isin jidduutti uumamaa waan kana nagaan hin furtanii kan jenne namoonni isa beektanis barreessuu fi qabdan anammoo gama kiyyaa waan kanarraa akkaan bilisa ta'e ifin beekaa jechuudha miyyoo san fide taanaan bilisummaan tiyyatamaa hanqa nagaa amma dura jirtu kuni asirratti dhaabbachuudha deemti jechuudha. Ani obboleeyyan kiyya qaqqaalee fi gaggaarii kana caalaa wanniin isinitti iyyee isin wareersuufis kana caalaa wanniin isinitti dhufee isin dararuufis hin jirtu jechuu barbaadeeti maaliif jennaan inni wardaa gargaaru gama kaanii bulchiisaa keessatti haa deebi'u ammoo haadha mana keetiitiin fidee haadha manaa godhaa jennaan naaf inni akkasii wal nyaanne jechuudha waan kana wanni kun waan haalaan wanta ta'e waan kana jechuudha qabatamaan wanni irra geessu hin jiru garuu immoo ittiin achi deema waliin itti dhaynaan waan kana irra dhaqqabe taanaan akkasitti jechuudha shummoon tiyyaa bitasaa bishaan fitte haadha manasaa fideef kunoo mana jirti ilmaansaa mucaan xiqqaan kunooti gama kaaniin takkanaati jechuudha hanganumaan isin dhaammaddaa namoonni isa beektan gara keessaatiin kaitti dhuftanis waan kanatti himaadha dogongorri kun booda yoo deebi'e naafisa lubbuu wal baasisaa waan jiru yaada takkanaati assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anarraan tana waan hin dubbadhuufi waan hin dhiisullee laalanne wallaahi isa akkanumatti itti cidhe